ده كده ما تعرفمو مالي كسنت ديم تنبرر وسوتو تفين برا يستلم ده كولاك يستلم ده دي وانت وسوت لابتوب فيرمو اني واني فيالو ما يوني بدينا مون دنيا مانان سيغال سيدا دوركو كل دفبيك ومسلو يو ساعه كنتو يندي لنا تايوالي مكتب سلابنا جراتي كاميرا فالي واي ماوي كيس متاو كيس انو كبادي نجرا فرتي كان مبوري الحمدلله وفي فهم كباسيه تتريس والله تليفون هر كله فول برنامج جگا بقى ابا في التليفون كيو فرتلته تليفون جارسي ديلته كيرت فيت يونو بك في ديم تيلا اي اكشنيت ندي سايتي يالي تكن جراتن تكمل لك ليكي سير كينو دي سبا انا ما كان ما كونجا سن قران في لك تشچويت انسيكا كيس انا لابتوب شان ما كان تفصيلا لك مانے لابتوب ما جرمو ولا تليفون ما هنا اسي جولي كم خلاص اما تاخير متسي سي ابا ما في درب سدان تلعب ما سي راك انت تتمار وما كتفر ترى اتاي تمام ولا ما انا واجي فرت انا قلت انا سنجر يا تكسر ردي ما فيديو سي سر ردي رجع يا ارجي چك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتن بقى جلاتن شهر تسداوت تسكينا مال كبرني سيف دومين رانكي أجاباتك نورياتو channel اللي كمان نورياتو برضه تسداوت نورياتو أرى channel نورياتو بيتر أرجمنا رانك توك سيف دلقي إسين دفتة جالس أقول جرتي أسحب فوق جنسوا حسبته هاجين فمالي جالس كوي عدي جالس رت فيديو سيف دلني إثنين يا ده كان أنا كوب بيسي شودا مالي في كان اللي مو فيديو كان دلقي إسان في كنا مالي في لينجد دفني إسان أرسي شودا ما دفني ثنين ni dhufan taa'an eegaa jedheni amma na gabbee sumayyaa hojii gabbee kachiin booda dafnee amma dhufna jedheni haga halkan sa'aatii 5:06 ta'anii dadhabanii deeman jechuudha. Kanaaf waan guyyaa san aaraniif har'a viidiyoo kana dalageet aarii san ragalchuuf kennuuf deemu jechuudha. Viidiyoo kan isimaaf dalaga jaarsa isii sirratti pirankii dareena. Sa'id jedhama maqaan isaa Moksheedha. Jaarsi sirratti pirankii dareena maal jennee dareena chaanaaliin Nuuriyaatuub jedha. Jaarsi maqaan Sa'id jedhama irratti maal jennee dareena. Yeroo dhufanii as ta'an haga sa'a meeqa balbala bana dhiisee fi hin deebi'an eegaa jedhee nam tokko hin jiru balbala bana dhiisanii deeman isaan bilbilanillee deebne illee hin jennu yoo dhufnu manumaa isaan dhabne balballi banaa jira ijoollee asii jaane turniin jala jirti kaalaa san banama dhiisanii kamanallee banama dhiisanii deeman jechuudha balballi silaa qulfii nuyi itti qolofne kurfatannoo manuma hirribaatii fi istuudiyoo matiyyaa jechuudha ka kaameeraan infoormeeshin keessa jiru ta'annin immoo bana dhiisanii deemanii kanaafuu amma guyyaa san laaptooppiin badee jira maal jettee isin hoggate يعني ما تقولي جنبو تاي سنو ديبتي بديتا ايه وفي فرتني يعني فرتين بيقول بالي بنا لابتوب تشارجر كيا تشي باس استوديو كيسا كنافو لابتوب بدي جرا سيت فرتي جران جتولا جارسن جران جتولا اني لي شكي كيس قالوا مالين شكي كيس قالوا وان بلا بنا ديسني ديمانيف وسون شوفين نوتي سونو من وان دغافا اتفكاتت وان نمني هاتون برا فرت وان اتفكاتوف سيت فرتي نانمو وفي لابتوب بنين جرا sit fudhateenaan atillee maal jettaan yoo himtan hima yoo diddamanni jeeguutuun kaameeraa qabdi saniif akka fedhe abbaa fedhe dhiisee deema kaameeraa akkanaatti jira kadhoo isaa xiqqoolee ni jirti laaptooppii sima fudhatee asii baasetti ni siisa yookaan immoo nagaan fidinaa deebisiidhaan isaan yoo jedhuun ati immoo nuun fudhannee nu maal goonaa fudhanna laaptooppii ofii bitachuu hawwii qabna suutan binneetu maa yaadu jirra chaanaalni nu guddatuuf maal jetta ijjittee kaateet Nuuriyaa ijoollee qabdaame shoorxaa fidee askara fidee hidharraa ijoollee isa irratti turu haqa himiiti inni dhiiraa hin himu sotumanillee ati dubartii dha ijoolleen teegaraas nyaatti mee jaarsi keessirraa hidhamee wajjin jengamurra akka himaati laaptooppii deemsaa waa takka isin hin jedhu isin jedhame karaa seedee akkasitti homaa rakkoon qabuti hangaaf sanuu bara osoo fuudhin jedhuun inni laaptooppii waan fedhii qabuuf Sa'id hedduu mana keessaa qabaate waan ediitiin godhuun dhabu nu ediitiin godhanne ediitiin isa fudhateetti isatti garagalchaati. Tamam maraatti mujaartiin tiyya maal taate shoorxama sodaattee akkana jettee haa jedhu laaptooppiin hin jiru gurguratuun dhabullee inni mallaqallee fedhee achiin booda kanaafuu mallaquma siyaa deebisan ana akka falaa itta yoo akkasitti inni shakkaa jechuudha marii laaptooppiin mana yeroo ittiin dhaqee fidii siin jala siinu akka waan namni gurguratee mallaqa sanuu balleesse dubbisiin dheerasanii jira pirankii boombii dhoostana jaarsiis irra darinaa hanga dhumaan wajjin turaa isin jedha kaameeraa kennu dhufannee amma hin dhufa jedhe sa'aatiin dhufutti ati ni eedaa maskooti irra laatee yeroo dhufee daraja ol baanu kaameeraa dhufannaa ati maseetaa eega shan suutuma seenitiniin waan akkanaan dalagu amma askara bira isin jee boombii ta'ee ati booda pirankii irra darin jaarsi keetti irratti tole moo garaas nyaate qirqirsi jedhe laa qirri yella kanaafuu pirankii irra kan fakkaataan hanga dhumaan wajjin turaa baabaa dhufee jira dhufee jira kalas dhaqii taa'eeti andaachi seenii eegessa achas deebi'a ati dhaqii taa'e kalas kan kaameeraa eeggachaa jira eeggessi nu bal'isee haa tole asi telefoona kee lallaati. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Yaa bulti. Amur yaa tole. Kan. Dirta. Baga dhufte hoo?
Osuma asirraa waan dhuftee jiru. Bagargaan illee. Eeggadda natti artamoo maali akkasitti deemtan balbala osoo cucufiin banaa dhiistanii deemtanii. Inni turte. Eenu. Ati. Ani bara dhalaalee amma namuu deebi'an eegaa isin jedhee. Isin immoo yeroo sana deebi'u kuttanii jirtan. Egaa sa'a takka akkana deebi'eeti nu ilaa sa'a meeqaa ta'ee egaa manaan nu bilbilu jiran ijoollee ni boosii yaani. Ulfillee sila nutti hin kennine egaa tisa kanuma deemte kanuma gadi deebi'ee deeme gaawudha waan gurguddaa. Mana namaa osoo akkasitti amma hin barsaniyyuu miti. Kasanii osoo hin ta'in anke qirna jedhe maal fakkaate. Ka'ulaa dhiistee deemtee wanti weessu goote laaptooppii itti fayyadamuuf fuute. Laaptooppii moo? Laaptooppii asii chaarjii irra biraa deeman TV jalatti. Ana nagar. Nagarree. Laaptooppii waan jedhamu iyyuu nagarree. Sillee bilbilaan saasa telefoona kee cufaa jedha. Telefoonni shanaa fidate mana keessatti illee shabakaallee hin dalaguun hin beeyta. Ati laaptooppii as keessatti deemu? Laaptooppii asii dhiisee deema. Nagarree nama laaptooppii jiru sun agartee? Haala akkas sanii miti ammaati nagarree dhiiste namni biraa akkasii hin jiru. Barbaadisanii banaa dhiisee deeme. Awwan akkasii gaafa dheefu isitu iyyuu laaptooppii itti fayyadamuuf fuudhee chaarjii irra ka'e. Yoo akka isaa dabbaree yookaan fiilmii itti ilaalu yookaan waa ittiin editii lallaarayyeetiin fuudhee deeman shakkii aannan sanumaatu callisee yoo dhufu ofiinuu dhufa boruuftaan kalaas eegaa irra dhabe boruun dhufa eegeetu waan si eege kalillee dhufne ati dheengadda dhufte. Har'a kun deemtanii dhuftan osuma si eegu dhufte isiin asuma naannoo kana wanta dhufa asiin baatee dhufte ati immoo achii kaatee dhufte jechuudha. Inni kan jette dalaga irraa kun beelu feete. Kanaafuu wanni ani si eegaa ture fi inni isin waa jala gudeemtanii garuu ani laaptooppii illee fiddeetuma dhufe saniif si gaafate beektaa. Maala ilaha illallah nuti kanaatu yoom yaani laaptooppii mayu jala amma kana tama dhiisti waan asin gaafatiin ibsa kalaas hin beeku nama fuudhillee hin beeku raafate jetteetiin fudhattee yoo calliste jiraatti kana haqa himi tama. Tabaa miti sayitu wallaahi dhugaa kiyyaan bana laaptooppii waan jedhamu iti waan agarree haqee nuti maali bakka kana kan dhufnee balluti sidaatti akka nu gargaartuuf malee meeshaa kee fuudhee asiin achi deemu doyeema sin gaafate kana fuudha. Ani wanni fayyaalummaan kiyyoonni bade nama hunda ni amanan si galee. Mallaqas bira dhiisaa yoo liqas rakka dhi'ee lakkeedhatan nama meeqachi mallaqa akkasii osoo kennu mallaqa guddaan ala taasina dhuggatanii akira wal lola jechuudha. Kana hunda waan nageessa maali fayyaaluma jalqaba osoo kennuu didee hin qabu jedhe. Kana hunda balbalallee namallee abbaa argee seenu balbala banaa itti dhiisu. Si galee balbala wanni isinitti banaa dhiisee amma dhufnaa jedhee isinit deemsila qolli isin kenne qolle fi tokko jalaa ol darbi isin jedhaan caalaa waan qabu. Banaa waan dhiisee deemneef amma deemnee akka isaatee agar kan sa'a shanii jaha turre. Inni biraatiif seenanii fituu addaban. Ani sila odoo rakkoon kun dhufa beekee ogguma sanuyyuu ati sa'aata kan turu hin deemine innaa taa'e malee ani maal godha mana keessaa hin deema. Kanaaf namni yoo gabboo bilbileetu iyyuu bara sa'ee manaa baanee jira quufii akka godha namni qola kun jiru. Si bilbilee kan telefoona kaabtootillee. Sa'a san masbisaan moo keessa seene dubartii wajjin ni beektan gire amma dachaan jennee waa bituu seenne achi mee san habaan. Kanaaf bilbila kaasuu jennaan. Shaana isarra keessa. Dubartiin kan maktaba moo as. Laala maktabni cufaa jiran maktabni silaa banaa jiraate kaameeraan faallee waa'ee maamee keessa jira maktaba keessa. Duuba nama sanuu yoo nagarre wanni yennee tuma achuma laalle kan agarre malaa tokko yeroo sanuu nagarre saytu waan akkana nurraa dhiisi kan agarre. La sayida ati amma kalas qalli dhiisti sayid fayyaale san dubbate dhiyoo tanallee akkanumatti osuma viidiyoo dareenu mucaan tokko maal na godhe araarajimaa qaba wallahi namantii naa barbaatte moobaayilii akkam jiru kaan tokkoon dalagu jiru ani ijoollee asii viidiyoo irraa horaachi deemu moobaayilii isuma bira kaa'ee biraa ka'e. Akkuma achi as gahee as deemu telefoonni jirtu. Moobaayilii ajaa'iba kana jala fudhate. Dhabe moobaayilii. Kuteen fudhate ajaa'iba mucaan gurgurte waan kanaan beekan. Dikkoo asirratti keessa moobaayilii san nama moobaayilii kee milkatanii qabdi beektaa. Shaayimni kee fakkicha beeka moobaayilii san. Yoo irraa fuudhee argu hin bite bara haara bitee fidee mee alaaliin bareedee itti mul'isa. Isatti? Telefoonitti iyyuu. Telefoonni teessuma san? Kiyyuma fudhate. Duuba ati namni marga. Dhageettaa sa'aatii san gaafadhee maal naan jedheen. Telefoon namni kaastan asii telefoon keessi buusee naan seebira dhiisee dhufee naan nagarree naan jedhe. Namni hedduu jiraate eenyu namallee fattasuun qaanfadhees waan dhiise nama isii fattis jedhee. Maaliif nama kabaju nama jaaladhu keessa jira namoonni shakkii fa'aa keessa jira. Telefoon maaluma asirraa gara dabarsee naan akkasi calise. Telefoon mucaan akkasi fudhate guuteen. Ija gaaf kaan irraa argite. Maan na jee isaa san innummaan mucaan sun bira dhiisame hin dhiisin nam tokko mana as keessa fattash man jedhe. Sabaasan isaa malee callisan isun bira dhiise sira telefoon isun madda dhiise deema. Kama fudhate sun turu fattash. Nama as keessa jiru kana guutuu osoo mana asii gadi ba'e fattashi naan jedhe. Ammas quraana kakkachiisi naan jedhe. Akkanni yookiin amanamu. Karabbii sodaatu yoo jiraate waaqa namaa deebisutti quraana nama kakkachiisu yeetii dhiise nama tokkollee osoo fattashin baase akira telefoon isuma harkatti argamte. Garuu telefoona keessaa fidee mucaan gaafate. Waan beeku na fakkaate beektu amma haaree itti beeku si keessaa haftura qaba jedhe.
Baay'ee taa'u jedhee kun illee mucaan fayyaa isaa tiris. Yoo nama mul'isuu ilaallu boodaan isa dhaqee olaanuu telefoonni kiyyuu. Ani sirri fachiisa. Itti waliin. Mucaan kun miskiina makiinaa fa'aa dhiqaa. Haa fudhatu mee isaa bu'aa fayyaduu mucaan isa wata kan kun. Anuu qabaadhee na jalaa fudhate. Kaama booda alhamdulillah ofii fe'uu qabaatee itti dhiise wallahi telefoon harkallee fuudha akkasii dhiise. Si galee gaaf kaan mucaan sun bilna bibire dhaayisee dhiisu biiraa waltaa hin bakka amma telefoon as bitadhe naan jedhe. Keetu wasee hin dalagu. Bitattee hayyee taa'am sii banaati garuu natti dhufin achumaan dalagaa dhufe. Si Hojii sanitti beekkatee miree akkanitti beeke beeke. Cal jedhan barnaamij qaba ka abbaan fedhe telefoona kiyyoo fudhatellee ta'e telefoona jaarsiitillee ta'e kan irratti fe'eetiin yoo namni bakka fedhe deemu itti ilaalu bakka waan sun jiru. Barnaamij qaba namni sabbisu shabakarra baanan shabakarra soboo laaluu hin danda'a. Gaaf kaan imaan naan jedhe telefoona kee guyyaa san badee argattee naan jedhe. Argee jira jedheen. Eessaa argattee naan jedhe. Telefoonni bakka jiru beekaa dhiisee. Barnaamij qabu sanii bakka akkana nama mul'isaa jedhe itti himan. Haa jedhe dhaqi kan dhiirri dheedhe fuuna karaa naan jedhe. Si galee guyyaa wayii waa hedduu waan birallee jira kana amma waan birallee sitti naasa'u kanaaf atamma akkasumatti se'el fayyaalessaan dubbatu kanaan durallee namni akkana jalaa fudhate anillee jalaa fudhadhe inni nama gaafatu jetteetiin si galee amma booda fayyaalummaa dhiise namni takkaa fayyaalessin ta'a. Lamaaf san itti deebinaan anumaa badaa na go'aa deemte jechuudha dhiisu nama sana irra du'aan dhiisu. Anamma akka sanitti na dhiisaa itti yaade takka na jalaatan takka mallaqa liqeessi arge kennuu didan sababa mallaqa nama hedduu wajjoollee. Kaama booda garuu waliin dhiisu achiin booda. Wajjin mustaati waan fedhe ta'e hin dhiisu. Amma laaptooppii jedhamu tokkoon fuunee ani ammas fayyaalummaa si ka'ee yookaan yeroo sana si bilbilee akkamiin laaptooppii fuutee deemtan si jedhee si gaafanne. Laaptooppii kiyya ammas akkuma asii kabajaan bakka inni chaarjii irra kabajaan jiru irraa fuutetti ammas kabajaan fi chaarjii irraa fi teelee chaarjii maddee bisi jedha. Nama birattis qaanfachiisuu isii biratti salphisuu fi wajjumaan jettan wajjumaan fuutan kanaaf laaptooppii kiyya asumatti fuudhitiin adeemsi waan biraatiin ta'u. Si Sayyidoo Rabbii nama guyyaa sana durumnee walama banaa dhiirri nama guyyaa Rabbii nurra fidee nu qabsiisee. Aslaan Sayyid adillee amma koomchaa san aslaan amma Sayyid adammaa kan nama koomchaa san quraana fidee akka kachiisa jechuudha. Ansin kakachiisu abadan waan akkanaati. Quraana si kakachiisu irraan haqa kiyya jala hate jedheetiin mana kana keessa san kaameeraa qolee qabadhu isaa sa'aatii namni fuudhus ni arga. Waan akkasii leechisi baasee hin fattashu garuu gaaf kaameeraa san baasee fattashe jedhe maaliif yoo arge waa hedduu arguu danda'a beektaa. Laaluun fedhu torbaan irraa foormaat taatee osoo torbee guutiin ati har'aan tana yoo deebisitti nama amantii argamte akkasuma godhin foormaat irraa taatu. Yoo garuu asii maaliif waa hedduu asoo dandeetta waan nama asoon haraama jeetiin. Kaameeraa sun ni jirti isin yeroo nu gabbaanis waa hedduu asoo dandeettan. Haasaa keessanis dhageeffadhu kanatti isin seenuu eetii fattashuu dhabeera. Kun haraama rabbii suraa dhidhiise. Kanaaf osoo an waan san seenee yoo dirqamni itti na ofiin fattashiisa askaran waamaa qismii dhaqee poolisii waamatiin fattashiisa. Laa ilaaha illallah maaltu shortaa qismii fi kanaas yoo as keessaa abbaa as baasa jechuudha. Yoo as baase kaameeraa sun as si baasti ati laaptooppii fudhatte asin naa deebisi. Ati haadha ijoolleeti mi? Haadha ijoolleeti. Laaptooppii argite maal arginati? Ati ijoollee qabda. Ijoollee itti yaraa cuutan kiyyuu miti. Laaptooppii argite maal arginati? Amma yoo inni jaarseetillee kawaa akka taatasi. Akkuma amma kana shaana akkuma amma faadii kana argine kana kanumaan argine waan laaptooppii. Ofii laaptooppii as jiraa mire? Nagarreen laaptooppii. Shaanuma kana ta'u silan argee malee laaptooppii man jedhamu walaa telefoonuma hoo nagarre. Akkuma televiziyoonii fi ta'u sila qofan arge. Atillee sababa hojii akka jirta? Waan akka nagarre argee jenna Sayyid. Si Sayyid mee yoo aluun yaa kubashatti dubartiin kiyyi dira na dhageetta. Ati ijoollee qabda. Kanas amma taakira murteessu deema. Yoo jaarsa keetii fi ijoollee tanteetti garaa sin attaati. Abbaan manaa kan kee waan tanaa jecha yoo hidhame baatii hedduu hidhama. Baatii sadii waggaa hiruu danda'a. Ragaa wajjin qabnaan ittillee turuu danda'a. Si galee kanaaf inni waggaa takka baatii jaha miti guyyaa lama biraa buluun agar ulfaatu ni beeku. Ijoollee hojii galte ijoollee jiraata. Kanaafu yoo inni si jalaa hidhame sin gammaddaa anta waalii kalaas poolisii waame balbala gaqqoo lafaa suwata akka jedhin ni fattasisaa jechuudha poolisii bilbiliin dhaaqu abuun bilbiliin Sayyid amma yaa ta'u kaala isaaniillee si wajjin gijibuun taatu laaptooppii gaafa san hin dubbatinaatiin jettee hojjumaan fuunee baanesanii suuta akkuma fiddeen teessoo gurgurta illee laaptooppii maal fuunee yaa'e? Laaptooppii sana sitti shaanirra fayyadamu. Jaarsi teessoo irra illee jirti. Kanaafuu amma askarii fidee ijoollee keenya irrattis hidhamurraa laaptooppii abisuun mari'anni fuunisan deessa. Kunoo isiin Si abbaa ati maa kiyyi darabbii sodaa laaptooppii na fuudhe kamaa laaptooppii na fuudhe kamaa maal taasisa?
Maal asittiin isin baay'een Laaptooppii sana sirreessee fuute. Oo gurgurtee maal ta'e nama poolisii Akka fi jechuun teessuma. Poolisiin akka hin ta'e maal waan maa akka ta'u fudhateeratti. wanni haqeemte takkaatu jirtu Suuraa akka hin ta'e maal haqooyituun poolisa maal fedhatti hin ta'e. asillee qabaatisan poolisa takkaatu haqaa godhanii ofitti aloofitti Ni fida poolisiin itti fida laaptoopa dhaaqee Attee jirta maal. wanni ati Ilmaa mana namaati fudhatee aloofitti manaa siin jedha ofitti mana laaptooppii wayituun poolisii dhibbaan dhaqee Jaartii sirra deet maal fidee hojii sirra deet ragaa fide. yaa akira Laati argii jechuudha. Abootuma sayitii kaameraa duratti hattu beektee laa maratee akkasuma kaameraa duratti hattu jettee kanaa warra darati sodaadhu. Maatufa biraanke kun kaameraa dhaan sodaadhu sayitii. Duuba kanatti kan ibsuuteen kaameraa. Dheengadda waan mana isin dhiisee sa'a dheeraa na dhabdanii seettaniif dhufu baadhe. Saniif piraankii irratti dalagee viidiyoo isinumaaf dalagee dhiifama irratti hin aarine. Wallaahi gaazexaa sayidoo si ta'uu baatte. Kaameraa turan dhabdee akkanatti hattuu naan jettee addunyaa kanarratti amma kaameraa viidiyoo kanallee silaallan bira naa kenne bee taanee ayyoon fudhadhu. Garuu egaa naa kennite kennaa kee waan fedhellee ta'e hin fudhadha. Galatoome egaa inshaa Allah waan jiru jiru dhiifama si godheetti hin jiraanne. Oole hayyee boombitti dhoosne. Ayaa kanatti hin hoo Saaruu katti buusne. Simatu muufuudha lammoo. Osoo an taate jaartii tiin tokko. Namichi waan ta'e naannoo isaa dhukkii irraa kaasa qabee. Akkamitti laa ati amma waan kenna gaafatte isiin taate naan jettu otoo waan takka fuudhee. Isiin haqa eertu sirra deemi. Maal haqaa miti bara sayidii poolisa sodaatte malee. Nyaaddalee dhugaa baasaa hin jiru. Poolisa sodaatte malee wallaahi haqaa miti sayidii maal haqaa foonni kun dhugaa ta'e akkam. Laa bar piraankiidha amma sodaatetti miti. Hin beekaa. Eewa ani ibsi waliin marannee. Anamma way beekaa biraan. Waliin marannee sirra dalagu jirra. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya piraank keenya kanarraa kana fakkaata boombitti dhoosne jirra yoo isinitti tolee jiraate laayik sabskiraayib gochuun raafatina chaanaala jira sabskiraayib godhaaf jajjabeessaa isin jenna hanga ammaa waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isin jaalanna isin kabajnenna waan jettuun qabda. Nagaan nuuf tura baabaaye salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.